አንዳንድ ጊዜ ህይወት ከባድ ነች ስላችሁ ውጣ ወረድ አለ። እውነት ነው የምላችሁ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ብሩኬ ምንም የማውቀው ነገር የለም ያለ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አሸማ ሀርከፉን ጅርተን ይነጋገርደን በጣም ወላሂ ልብ ይሰበራል። ማለት ምንም የማሰራችሁ ነገር ሰርቴር እንደዚህ ያደርገ ብለ ሰውን በቃ ሰው እኮ ሰው ማጥፋት ሲማጥፋት ማንቆሸሽ ሰው እኮ ተኝቶ አላደርም። እውነቴ ነው የምላችሁ። ብሩኬ አሁን ምንም የማውቀው ነገር እኔ ፈልጌ ያጣውኝ ምን ያረኩኝ ብዬ አሰብኩኝ። ምንም ያረኩኝ ነገር የለም ያለ ነው። ወንድሙ ደግሞ ሀፍቲ ይጠየቃል። ኢመን እኔ ከባድ ማስረጃ አለኝ ያለች ነው። በግድ ንገረኝ ያለች ነው። እኔ ደግሞ ምንድን ነው የምነገራት? ምንድን ነው? ምንም ያረኩት ነገር የለም አሰብኩኝ ያለ ነው። ወላሂ እንዴት በጠላት በር ትከፍታለች? ሀይሚ ታውቃለች። በዚህን ጊዜ ደግሞ ሰው ማመን የለም። ፎቶሾፕ የበዛ ጊዜ እንደ እውነት አድርጎ ፎቶሾፕን ያመጣሉ። ስለዚህ እንዴት ሁልጊዜ በር ትከፍታለች? ሁልጊዜ ነው፣ ዛሬ ብቻ አይደለም ሀይሚ። ወላሂ እንደዚህ ማስረጃ ካለሽ እሱም ተማክረሽ እንደዚህ ታደርግ እንደዚህ ለምን አረግ ብሩኬ ብትይ ትችላለች። እውነት ነው የምላችሁ። እንደዚህ ዝም ብለው በቃ ሁልጊዜ ያስጠላል። akkuma argitan egaa hafti ishii burukeetiin waa guuteette yoo jiraate dhiifatama gaafadhu bilbila cufattee jirti. Mizeejillee barreessee jira. Kaasaa hin jirtu wanta ta'eef waa yaadadhu waan balleessiteettu yoo jiraate masarajaa hin qaba. Kanaaf si adda baasuudha kan isheen jettee as faraarraa turte gadda jechuudha. Kaballaa isheen kabaltillee bakka wallaahi burukee ka gaddee jira. Ani ጊዜ hundinatti ta'ee jechaa jira. Ilmoon dhiiraa zim jedhee rukutuu wallaalee miti. Inni wanta haadha isaa kabajuuf dubartii wanta kabajuuf gada'ee ጊዜ hunda kakkabalama malee kaballaa achitti dha'ee ishee otoo dhiira kaanii ta'e wallaahi laazim achitti caccabsee lafa ishee kaa'aa jechuudha. Argineerra dhiira baay'ee. Wallaahi dhiira baay'ee argineerra. Otoo waan tokko hin dubbatiin otoo waa tokko hin dinni hanumti dafee wallaahi mataa miila godhee miidiyaa irratti fokkisiisu nama baay'ee dhiira baay'ee utoo biroomtuma keessaa jechuudha. Garuu immoo burukee yeroo hunda kana boguusaa gaccabsee kaballaatiin asiif achi jaanjessiti saayitii barbaaddeetti gizima hundaa jechuudha. Maaliif nama nazansiisu nama wajjiniin garuu burukee jiniin nyaata dhugaatii wal faanarra hanisaan gargar baanii ciisaa bichaarraa adda ta'uu jechuudha. Kanaatichitti wal faana oolan. Wal faana irra deeman kana keessa ጊዜ namni wal bira taa'ee waliin jiraachaa wal amanee abu saayitii kana saayitii footooshooppii lafa guutee dhugaa jedhanii amananii fudhachuun kabbaadidha dhugaa dubbachuuf wallaahi. Burukee fi haimeetiin immoo wallaahi addaan baasuuf dhiira tees dubartii tees rafanii bulaan jiran. Rafanii takka eddee gaafa jarri kun miidiyaatti as dhufaniiti takka namni isaaniif rafeen beeku dhugaa rabbi. Anjara kana har'a bitanii isaan hordofuu jalqabe. Jalqabumarraa gaafa isaan jammaran irraati jechuudha. Kanaafuu takka namni isaaniif gachiiseen beeku jechuudha. Burukeen immoo haninni gaddee kaballaan kuni ጊዜ hundadhaa jedhe. Wallaahi kaballaa ጊዜ tokko miti isheen kabalte. Narru kutiini kanaa booda akkatii harka kee ol natti fudhattu barbaadu jedhe jennaan ammallee dabaltee fi jechuudha dhugaa rabbi. Achumaan irraa maal godhare inni waan baay'ee hedha haadha isaa assaabanta ta'eef achi ofirraa achirraa galgalee biraa deemiti maradhatee jechuudha. Otoo waa biraa duubarra jiraate maaf gaggabee maaf mana kiimii dhaqee dhukkubsata. Sobee jireenya burukeen abadan jireenya fakkaattii kanaan beeku. Namayyuu gorsaa oola miidiyaatti as bahe kanan hojjetu ibbatti burukee. Garuu immoo footooshooppii qalaqqalanii warra addaan si baasuu barbaadu. Kanaan durallee daaniin akkasuma footooshooppii tokko qalaqqalee fidee dadhabee dhiisee jechuudha. Boodarra jarri tokkuma ta'anii araaramu. Ammas immoo akkasuma jalqabanii isaan boorga nama hinuma araaramu. Jaallattanii warri biyyoo lafa qofraa ooltanii bilaasha lafatti haftanii jechuudha.
baay'ee nama gaddisiisa haftish dhiifatama gaafadhu jennaan maal bareeni maal waliisaa bareen dhiifatama gaafadha otoo kana goote jettee natti himte homaa miti waan hin beekne tokko waan ani qubarraa hin qabne waan assaabeeti waa hojjettee jiraatan waan tokkitti obbee ka'anii jedhe. Kanaafuu nama gaddisiisa maayeen keenya immoo akka kanaan shaashambaa jettee harrakaata walloo agarsiisaa jirti asan wajjiniini dhugaa rabbii baga cinqitii keessaa baatanii akkas barbaachisaadha gizee tokko zanaa jedhaa dhugaa rabbii isheen mam jiraataniif wallaahi laazim ofiin cinqiina balaan haadha ishee haa cinqu fataa zanaa jedha akkuma beektanii egaa barana kana asan waan qabu jalaa sassaabbatanii mana maskootii namuma wajjiniin jiraatutuyyuu keessa beeketti malee fagootiin dhufnee fi akka inni saayitiin rafus beetti akka inni turee rafu beetti ol galtee maskootii babbanattee duruma banaa keewwachuun abduyyuu egaa uffata isaa silkiisa waan inni qabu jalaa fudhatanii maayin cimtuudha liibii galtee tuktukii jechuudha silkii kana maashaallah hin gadda bittee kennitee fi baay'ee tokko gaddee asan immoo kanaaf inneti gizee 3-4 liibii galtee silkii kana naa bituu fi ani yoo barbaade silkii kana bitachuun dadhabnee kan inni jedhee baay'ee tokko tuubii kollee barbaade tuubii kollee deebisachuu hin dandeenye gooddanyaa koo obboleessa kootii burukee bira jira wantiniin duraa jedhee isarraatiin akka deebi'u tuubiin koo haniin barbaadaa jiru amma deebi'uuf itti isarra argadhee kan inni jechaa jiru obboleessa anaa fi gooddanyaa ta'uun akka obboleessa karaasaa duraanii gizee tuubii banatee isa bira jiranatti fakkaata kooddi achirraan argadheeraa tuubii deebisuuf na rakkisaa ture kan inni jedhu. Homaa miti hattuun amaluma isheeti hudaaf qanamaa nyaachuun nama xiqqeessuu isheetti fakkaata booda ofumaan xiqqaatti abshiraan inshaallah hin darba guyyaanii sin jedha viidiyoon koo kana fakkaatti warra na dhaggeeffattan galatoomaa laayik sheer godha.